Iluu Abbaa Booraa aanaa Noophaatti misirroon cidhaaf qophiirra jiru tokko ajjeefamuun dhaga'ame. Jaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Noophaa ganda Suulii keessatti gaafa amajjii 10 2026 waraanni gabroonfataa PP dargaggeessa fuudhaaf qophiirra jiru kan maqaan isaa Mustafaa Taamiruu Tolaa jedhamu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun ajjeesuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaa fifoomsaniiru. Cidha jechuun bakka gammachuu walitti dhufeenya hawaasummaa fi aadaa ta'etu jiru. Garuu yeroo ammaa kana qaamoleen murna bilisiginnaa namoota tokko irratti shakkii siyaasaa qabaachuun eenyummaan, gosaan, amantiin, siyaasaan adda baasuun lubbuu baasaa kan jiran yoo ta'u dargaggoo kanas ija shakkiin ilaaluun ajjeesaniiru. Waraanni faashistii PP waggoottan 7 kana keessa bakka uummanni walitti qabamu irratti haleellaa raawwachuun lubbuu baasuu, haawwan ulfaa ajjeesuu, mana cidhaatti jeequmsa kaasuu fi dargaggootas achitti adamsuun ajjeesaa jiru. Aadaa fi namummaa cabsuun loltoonni murna bilisiginnaa dubartootaa fi daa'imman dabalatee gochaawwan farra namoomaa hedduu irratti dalagaa kan jiran. Namoonni baay'een gochi akkanaa akka dhaabbatu qaamoleen yakka kana raawwatanis seeratti akka dhiyaataniif waatanis gareen olaantummaa sirna bilisiginnaa qofa leellisu daranuu lubbuu obbaasuutti fuulleffatee jiraachuun ni beekama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti waraanni murna PP uummata nagaa hidhanii qarshii gaafachuun iraarsaa jiraachuun beekame. Jaal Amansiis Kaayyoo dabalata qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu magaalaa Gombolchaa keessatti waraanni murna PP namoota hedduu walitti qabuun ukkaamsanii hidhuun dararaa garaagaraa irratti raawwachuun maallaqa gurguddaa gaafachaa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti namooti maqaan isaanii Guutuu Abarraa, Daksiisaa Nuurgii, Lammii Gaddafaa, Dhaabaa Damboobaa, Badhaasaa Beenyaa fi Nagaroota Masgin jedhamanii fi kanneen biroo maqaa adda hin baane deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jechuun waraana murna PP'n kan ukkaamfaman yoo ta'u mana hidhaa keessaa baafamuunis qarshii 50,000 hanga 150,000tti gaafatamu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Aanaa Guduruu gandoota cufaa keessatti ajjechaa, hidhaa fi saamichi waraana murna PP'n irra deddeebiin uummata nagaa irratti hammaachuun hawaasni aanichaa lubbuu fi qabeenya isaaf wabii dhabuun roorroo akkaan ulfaataa keessa jiraachuun ni beekama. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalogii walalitti hidhattoonni maafiyaa bilxiginnaa uummata saamuu hidhuu fi dirqamaan gara leenjii milishummaatti ergaa jiraachuun eerame. Jaal Wabii biyyaa dabalata qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Yamaalogii walal ganda kukkuu keessa qubsiifamanii kan jiran hidhattoonni maafiyaa bilisiginnaa uummata nagaa irratti gochaawwan akka saamichaa, reebicha, hidhaa fi dararaa garaagaraa raawwachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akkuma kanaan ganda kukkuutti jiraataa bakka addaa oddoo bal'aa kan ta'e nama maqaan isaa Obbo Madaqsaa Andaashaa jedhamu gaafa amajjii 7 2026 ganama gariin badii fi saamicha uummata Oromoo irratti bobba'anii argaman waraanni bilisiginnaa dukkaana cabsanii qarshii 50,000 olii fi meeshaalee dukkaanaa kanneen akka dhugaatii lallaafaa adda addaa fi wantoota nyaataman hedduu jalaa saamoo jiraattonni bakkichaa ifoomsaniiru. Kana malees gaafa amajjii 11 immoo namoota maqaan isaanii Obbo Namoomsaa Likkaasaa, Obbo Qaddamuu Gobanaa, Obbo Geetuu Qamoo fi Obbo Madaqsaa Andaashaa kanneen jedhaman dirqamaan gara leenjii milishummaatti erguuf maatii isaaniirraa ukkaamsuu jiraattonni addeessaniiru. Namni Obbo Namoomsaa Likkaasaa jedhamu kun bara darbees dirqamaan leenjifamee miseensa milishaa bilisiginnaa kan ture yoo ta'u innis qawwee isaatii nama nagaa rukutee ajjeesuu hordofee yeroof to'annoo seeraa jala kan ture fakkeessanis murni ajjechaa lammiilee nagaatti gammadu bilisiginnaan dhiifama siif goonee qawwee sitti deebifnettiin jechaa turuu jiraattonni addeessaniiru. Namni kunis yakkan dalageetti murtii seeraa fudhadhee adaba koo xumureen maatii koo galuu barbaada malee tasumaa qawweettiin deebuu jedhee mormuun ergaa mana hidhaarraa baafame mana isaatti galee ganna darbee hojii dhuunfaa isaa hojjetachaa kan ba'e yoo ta'u ammas dirqama hidhattee hojjechuu qabda jechuun humnaa fi afaan qawween dirqiin ukkaamsuun eerameera. Murni mancaatii lubbuu fi dinagdee geggeessuun uummata Oromoo balleessuuf carraaqaa jiru bilisiginnaan torbanuma darbee keessaa jechuun gaafa amajjii 7 2026 nama maqaan isaa Obbo Madaqsaa Andaashaa jedhamu kana dukkaana isaa caccabsanii maallaqaa fi meeshaalee hedduu kan yoo ta'u amma immoo maatii isaa ija balleessuuf gara leenjii waraanaatti erguuf kan ukkaamsan ta'uun barameera. Dabalataan immoo haadha daa'immanii kan taate armee maqaan ishee Birriituu Bulchaa jedhamtus baamanaa keetuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromootittiin jechuun guyyuma sana ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii dararaa jiraachuun ibsameera. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti waraanni weerartuu bilxiginnaa hawaasa nagaa qe'ee irraa buqqisuu jabeessanii jiraachuun ifoome. Jaal Kennaa Sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Matakkal aanaalee garaagaraa keessatti waraanni faashistii PP yakkoota waraanaa fi gochaawwan farra namoomaa hedduu hawaasa nagaa irratti raawwachuutti dabaluun uummata jumlaan qe'ee irraa buqqisanii saamicha lafaa bifa addaan geggeessaa jiraachuun ibsameera.
Oduma wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Dibaaxa ganda Gaaleessaa bulchiinsa magaalaa Gaaleessaa keessatti amajjii gaafa 10/2026 waraanni biltsiginnaa uummata gabaaf deeman kararraa qabanii dirqamaan walgahii baasuun uummata doorsisaa sodaachisaa fi ittiin dhaadachuun turtii guyyoota 10 keessatti midhaan keessanii fi horii keessan gurgurachuun gara magaalaa kanaatti godaanuu qabdu jechuun akeekkachiisa itti dabarsanii turus jiraattonni himaniiru. Waraanni naasuu namummaa hin qabne kun daa'imman shamarranii fi haawwan ulfaa fi harma hoosisan hundumaa dirqamaan qe'ee isaanii irraa godaansisuun beelaa fi hiyyummaa hamaaf saaxiluu hojiiwwan farra namoomaa fi yakkoota waraanaa irraan gahaa jiru. Uummanni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti ajjeechaa gudeeddii saamichaa fi qe'ee irraa buqqisuun jabaatee kan jiru ta'us addatti immoo hawaasa Oromoo naannoo daangaa Oromiyaa irratti argaman irratti saamicha lafaa wajjin wal qabatee qoodinsa guddaan akka jirus himu. Ameerikaan Giriinlaand karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin akka fudhattu dubbatan. Jaalsa baafan waa gaarii dabalata qaba. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp dilbata darbee Ameerikaan Giriinlaandii karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin akka fudhattu kan dubbatan yoo ta'u, yoo Waashingtan tarkaanfii fudhannee Raashiyaa fi Chaayinaan kan akka fudhatan akeekkachiisaniiru. Tiraamp sochiin waraanaa Raashiyaa fi Chaayinaa Arktiik keessatti dabalaa dhufuu isaa ilaalcha keessa galchuun naannoo Deenmaarkii albuudaan badhaadhee to'achuun nageenya biyyaalessaa Ameerikaatiif murteessaadha jedhu. Yoo Giriinlaandiin in fudhanne Raashiyaan yookaan Chaayinaan ni fudhatu, ani ammoo akkas ta'uu in ayyamu jechuun Tiraamp xiyyaara Eerfoorsi waan irra ta'anii gaazexeessitootaaf ibsa kennan. Tiraamp naannoon ofiin of bulchuu Deenmaark waliin waliigaltee uumuuf banaa ta'uu dubbataniiru. Garuu karaa tokkoon yookaan karaa biraatiin Giriinlaandii qabachuuf jirra jedhe. Deenmaarkii fi michoonni Awurooppaa biroo doorsisa Tiraamp odola Ameerikaa kaabaa fi Arktiik gidduutti gahee tarsiimoo taphattuu fi Ameerikaan erga waraana addunyaa lammaffaa booda buufata waraanaa qabdu kanarratti rifachuu isaanii ibsaniiru. Hanga bara 1953tti kolonii Deenmaark jala kan turte Giriinlaand waggoota 26 booda bulchiinsa biyya keessaa kan argatte yoo ta'u, dhumarratti hariiroo Deenmaark waliin qabdu laaffisuuf yaadaa jirti. Uummanni ishee fi dhaabbileen siyaasaa harki guddaan to'annoo Ameerikaa jala jiraachuu akka hin barbaanne ibsuun lammiileen Giriinlaandii egeree isaanii ofii isaanii murteessuu akka qaban cichanii dubbataniiru. Giriinlaandiin waliigaltee kana gochuu qabdi. Sababni isaas Giriinlaandiin Raashiyaa yookaan Chaayinaan aangoo fudhachuu arguu hin barbaaddu jechuun Tiraamp ittisa ishee irratti qoosuun akeekkachiisaniiru. Aanaa Gullisootti maatii qabsaa'otaa irratti hidhaan jabaachuun ifoome. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Jaarsoo Birbir keessatti waraanni murna bilxiginnaa kanneen uummata Oromoof naatoo namummaa hin qabne haadha ilmaan lamaa kan taate aadde Tsaayee Tokkaashii nama jedhamtu sababa maatii qabsaati jedhuun yakkanii ilmaan ishee waliin hidhanii jiraachuun ibsameera. Akka jiraattonni jedhanitti haati daa'imman ishee waliin hidhamtee jirtu kun haala yaaddessaa keessa jiraachuus himuun murni gara jabummaan ijaarame kunis doorsisa guddaa irraan gahuun namoonni deemanii akka hin dubbisneefis daangessaa jiraachuu dubbatu. Akka ona Gullisootti maatiin qabsaa'otaa danuun loltoota abbaa irree bilxiginnaan guyyuu adamfamanii hidhamuu, qabeenyi saamamuu, butamuun dirree waraanaatti ergamuu fi ajjeechaan lubbuus irratti raawwachaa jiraachuu kan ibsan hoggaa ta'u, roorroo fi gidiraa loltootaanis namoonni ijibbaata guddaa keessa jiraachuu dubbatu. Kana malees daa'imman umurii kichuu keessa jiran fedhii isaanii malee loltoota murna bilxiginnaan gudeedamuun miidhaan qaamaa jabaa irra gahaa jiraachuus himaniiru. Akka waliigalaatti roorroo fi gidiraa murna bilxiginnaan namoonni jireenya isaanii jibbaa jiraachuus himatu. Mootummaa naannoo Hararii keessatti uummanni Oromoo addatti fo'amuun caasaalee bilxiginnaan miidhaan irra gahaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Mootummaan naannoo Hararii aanaa dirree xiyyaaraa bulchiinsa magaalaa Daree ganda Bineensoo jedhamuun waamamu keessatti gaafa amajjii 9/2026 milishoota naannoo Hararii itti bobbaasuun dhalattoota Oromoo naannicha keessa jiraatan saboota kaanirraa adda baasuun hiraarsaa jiraachuun ibsameera. Haaluma kanaanis dhalataa Oromoo kan maqaan isaa Ibraahim Kadir jedhamu maqaa inshuraansii fayyaa jedhuun torban tokko dura qarshii 1,500 harkaa fuudhanii kan ture yoo ta'u, ammas irra deebiin qarshii 2,500 kan gaafatan ta'uu fi
yoo hin kaffaltu ta'e si ajjeefnaa jechuudhaan itti dhaadatanii deemuu dhalataan Oromoo jiraataa magaalichaa tokko Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himeera. Kana malees maqaa deeggarsa milishaa jedhuun dhalattoota Oromoo qofarraa addatti qarshii 2,200 dirqamaan fuudhaa jiraachuu fi konkolaataan naannoo Oromiyaarraa gara magaalaa Harar deemu gara magaalaa Harar akka hin seenne dhorkuu fi kanneen seenan yoo jiraatan ammoo qarshii 5,500 erga irraa fuudhaniin booda konkolaachisaa sana ammoo hidhaatti darbachuun hiraarsaa jiraachuu ibsuun dararaan Oromoota naannoo Harar keessa jiraatanirra ga'aa jiru akka malee hammaatee jiraachuus itti dabaluun himaniiru. Ani ilmaan koo guddifachuuf jecha timaatimii nama irraa bitee gara magaalaatti geessee gurgurachuuf osoon deemaa jiru. Daa'imni koo ani dugda kootti baadhee deemaa ture beelee waan bo'eef harma hoosisuuf daandii waajjira poolisii magaalaa Diree fuuldura gaafan taa'u asii maaliif teessaa jechuun reebicha hamaa narraan ga'anii gaafan gaggabee of wallaalu ammoo duuteetti na se'anii gaafa isaan na dhiisanii deeman namoonni daandiirra deemaa turan bakkan kufee na kaasuun mana yaalaatti na geessanii na yaalchisanii jetti. Achiin guyyaa tokko booda ergaa of bartee yeroo ammaa kana mana fincaaniillee dhaquuf namaan qabameen deemaa jira jechuun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himtee jirti. Godina Bahaa Shaggar Aanaa Boosat keessatti hidhattoonni Bilxiginnaa bosona madaallii uumamaa eeguu gubaa jiraachuun himame. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Bahaa Shaggar Aanaa Boosat gandoota garaa keessatti gaafa amajjii 12/2026 irraa eegalee waraannii fi qaamnoonni Bilxiginnaa wal ta'uun bosona madaallii uumamaa fi qilleensa baramaa naannoo tokko eeguun tajaajilu gubaa jiraachuun jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Murni Bilxiginnaa hoomaa waraanaa naamusaa fi sirna hin qabne leenjisuun uummata nagaatti bobbaasuun nagaa uummataa jeequun kan beekamu guyyaa kaleessaa irraa eegalee maqaa sakattaa waboo jedhuun gandoota aanicha keessatti argaman guutuu keessatti bobba'uun sababa tokko malee bosona uumamaa madaallii qilleensa naannoo eegu gubaa akka jiran jiraattonni ni himu. Haaluma kanaan guyyaa irraa ganama kanaan ganda Golboo Bittimiitti bakka addaa Karra 8 jedhamutti bosona uummanni misoomsee madaallii naannoo ittiin eegu fi faayidaalee garaa mana ittiin ijaarrachuuf citaa fi mukkeen eegumsa gochuun uummanni gandichaa qusannoon itti fayyadaman maalna dibdee hidhattoota PP'n abiddatti kaa'uun hanga oduun kun qindaa'utti gubachaa akka jiru jiraattonni eeraniiru. Ittuma fufuun naannoo sa'aatii 6 irratti ganda Qaawwaa Hara Mirqaasaa bakkeewwan addaa kanneen akka Barruu, Kootichaa fi kanneen biroo keessatti bosona aanolee gubaa akka jiran jiraattonni addeessaniiru. Bifuma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa naannoo sa'aatii 9tti ganda Rukeechaa Boqoree bakka addaa Rooree jedhamutti hidhattoonni Bilxiginnaa waan balleessanii fi tolchan hin beekne bosona Rooreetti ibiddatti kaa'uun gubanii barbadeessaniiru. Murni Bilxiginnaa baadiyaa fi magaalaa magariisa taasisna jechuun afaaniin misooma yoo odeessan gochaan osoo hin raawwatiin faallaa isaa goleewwan Oromiyaa mara keessaa bosona kanneen akka Jibaat, Tulluu Walal, Barricha, bosona Gaara Fantaallee fi kanneen biroo kan misoomee jiru gubanii barbadeessaa akka turan ni yaadatama. Bahaa Harargee Aanaa Baddannootti caasaaleen murna Bilxiginnaa manneen uummataa gubuu fi namoota hidhuun dhaga'ame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Bahaa Harargee Aanaa Baddannoo Araddaa Leencaa keessatti waraanni PP amajjii 9/2026 jiraata araddichaa nama maqaan isaa Obbo Abdurrahmaan Saanii jedhamu jalaa mana jireenyaa isaa qabeenya guutuu waliin gubanii barbadeessuun ibsameera. Loltoonni PP kunneen wayita inni iyyee hawaasa naannoo birmachiifachuuf yaalu reebicha hamaa irraan ga'uun birmannaa dhorkanii kan jiran yoo ta'u namoota ibidda sana dhaamsuuf birmatanis akka hidhan jiraattonni addeessanii. Jiraatota birmannaa taasisuun hidhaman keessaa kanneen maqaan nu qaqqabe muraasni Obbo Abdurrazaaq Aammee fi Aadde Saafiyaa Shawubee yoo ta'an kanneen maqaan isaanii adda hin baane hedduu ammoo reebicha hamaa erga irraan ga'aniin booda mana hidhaatti darbachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii. Beelaan hidhamtoota siyaasaa 100 ol gadhiisuun Phaaphaasiin mormituu biyyattii baqa irra jirtu Maachaadoo waliin wal argan.
Jaalboree addunyaa dabalata qaba. Venezuelaa keessatti hidhamtoonni 116 yeroo pirezidaantummaa Niikolaas Maaduroo hidhaman gadi lakkifamuu isaanii Ameerikaan Maaduroo erga buttee guyyoota 9 booda mootummaan biyyattii beeksisee jira. Ministeerri tajaajila adabbii Venezuelaa wiixata kaleessaa akka gabaasetti hidhamtoonni kunneen sa'aatii muraasa darban keessatti gadi lakkifamuu isaanii ibsee jira. Guyyoota muraasa dura gadhiifama wal fakkaataa ordofeeti. Ministeerri itti dabaluudhaan namoonni bilisa ba'an gocha sirna heera mootummaa booressuu fi tasgabbii sabaa diiguu waliin wal qabatee raawwatamaniif bilisummaa isaanii mulqamaniiru jedhee jira. Lammiileen Xaaliyaanii lamas kan gadi lakkifaman yoo ta'u ministeerri dhimma alaa Xaaliyaanii Antooniyoo Tajaanii deebii kanaaf hariiroo Roomaan Karaakaas waliin qabdu fooyyessuuf waadaa galaniiru. Lammiileen Xaaliyaanii fi Venezuelaa lama ta'an kudhanootaan lakkaa'aman manadhaa keessatti afaniiru. Haa ta'u malee gareen Foroor Peenaal dhaabbata mirga namoomaa kaleessaa namoota 24 halkan tokkotti bilisa ba'an dabalate namoonni 41 qofti gadhiifaman jechuun falmee jira. Hidhamtoonni siyaasaa Venezuelaa hiikuun waamicha yeroo dheeraaf gareewwan mirga namoomaa qaamolee idil addunyaa fi mormitootaa ta'ee ture. Gareen mirga namoomaa Venezuelaa keessatti hidhamtoonni siyaasaa 800 hanga 200 akka jiran tilmaamaniiru. Gadhiifamuun kun kamisa darbee kan jalqabe yoo ta'u dhiibbaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp duula waraanaa amajji 3 Maaduroo butachuuf godhame hordofuun Waashingitan biyya Laatiin Ameerikaa itti gaafatamtuu ta'uu ishee ibsuun mormii fi qeeqa addunyaa irratti kaase. Maaduroon amma himannaan daldala qoricha sammuu namaa adoochuu kan isa mudate yoo ta'u yeroo ammaa mana hidhaa Niiwuyoorkitti hidhamee jira. Gidduu kana hooggantuu mormituu Venezuelaa fi badhaasa Noobeelii nageenyaa kan injifattee Maariyaa Kooriinaa Machaadoo kaleessa daawwannaa dhuunfaa irratti paappaasii yoo waliin wal argan hangammaatti waa'ee walgahii kanaa ibsi bal'aan ba'e muraasa jechuun Aljaziiraan gabaaseera.